Sagantaa labataa har'aatiin dargaggeessa waggootaniif kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakkaa bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture. Amma immoo magaalaa Buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra. Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhaladhe Godina Shawaa Lixaa ganda Tulluu Baajjoo bakka dhalootaa kiyyaatti tokko hanga afurii kan baradhe. Magaalaa Guddaratti immoo 5-6 kan baradhe. Sanarraan kan hafe magaalaa Buraayyuutti hanga 12tti kan baradhe. Jiraataa magaalaa Buraayyuutti. Dachaasaan baroottaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiiqa'aa ture bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira. 2006 kitaaba gurguruu jalqabe. Bara sana keessatti harkatti baadheen dhapheetti baadheen maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru yommuu argattu manneen kitaabaa baay'ees hin jiranii. Sanarraan kaasee tan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti seenee fi ofii kiyyaa amma ta'e amma ga'us osoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seene. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo cichoomina hedduu na gaafateera. Wareegamallee na gaafateera. Lakki waan kun bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra na ga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kan naa kennan jiru. Bilbilanii illee kitaaba nuti nuti fiddee nu gurgurte kitaaba nu jijjiiredha jedhanii galatallee kan nagashan jiru. Kan immoo akka dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee si buusan hedduu jiru. Bu'aawwan hedduu dabarseetanii sadarkaa kanarraan ga'e. Dachaasaan turtii waggoota 10f daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbiisaas ibsee jira. Waggaa 10f tureera. Waggaa 10 almost amma waggaa 11ffaa qabadhee jira. Waggaa 10 amma ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan yoo jedhu amma TikTokii, Instagramii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanumti jirtu immoo akka hin dubbifamne ta'eera. Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ceera. Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira sa'aatii kanatti. Kanneen akka tiishartii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaagaraatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaabarraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyya maalitti deemaa jira osoo gondaa hin dhufiin daaraa fatuu akka jedhan sana durseen lafa jalaa warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa jira. Biiniyaam Addisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira. Maqaan koo Biiniyaam Addisuun jedhama. Maamila Dachaasaati. Dachaasaa bara 2008 beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti barreessanii kitaabaan dadhabee kitaaba namoota rikoomandii godhanis immoo nan gaafadhaanii kitaaba isa biraa argachaa ture kitaaba afaan Oromoo. Kitaabaan dhabe kitaaba rikoomandii godhan akkuma jalqaba sii kaasee isan gaafadhaa inni immoo yeroo barbaadu sanatti kitaaba sana naaf fida. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture. Kitaaba harkaan baatanii deemuu irraa gara mana kitaabaa bananii gurguruutti guddiseera kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaabaan gaafadhe yookaan kitaaba namoota rikoomandii godhanii naaf fidi jedheen yeroon deebi'ee gaafadhetti sa'aatii na beellametti kitaaba sana naaf fidaa ture. Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hogbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan. Kitaaba gurguruun gumaacha hedduu buusa. Fakkeenyaaf nuti warri kitaaba gurgurru kun uummataa fi barreessaa riqicha taanee wal quunnamsiisaa jirra. Riqicha taanee yeroo wal quunnamsiisu kanatti barreessaanis kitaaba isaa gabaatti baafatee akka gurguratu taasisna. Dubbisaanis immoo kitaaba isaa daandii dheeraa deemee yookiin immoo baasiliin malleeffatoon saaxilamiin dhiyeenyuma isaatti akka argatee fayyadamu gochaa jirra. Fakkeenyaaf yeroon jalqaba kitaaba jalqabu kutaalee Oromiyaa keessaa muraasa deemeen gurguraa ture ofii kiyya baadheen. Kanneen akka Amboo, Walisoo, Gincii deemnee baadheen ofii kiyyaa baadheen gurguraa ture.
Yeroo sanatti haalli jirus kitaaba wajjin kitaabni reef cimcimtaan ishii mul'atti gaarii ture. Kitaaba qulqullina qabantu turanis yeroo sanatti dubbisaanis jira. Sooshaal miidiyaanis immoo akka ammaa kana uummata hin boojine yeroo sanatti haala bareedaadhaan jalqabame ture. Gumaachi inni guddaan riqicha barreessaa fi dubbistoota taanee jira. Hojiin kitaaba daldaluu akka daldala biraa bu'aa maallaqaan lakkaa'amu qofaa miti kan ittiin argatanii kan jiru Dachaasaan beekumsa kan ittiin sooratan jechuun dargaggoonni bakka adda addaa jiran carraa argataniin mana kitaabaa akka banatan illee dhaamee jira. Dhaloonnis gara amaleeffannaa kitaaba dubbisuu duraatti akka deebi'uuf gaafateera. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.